bifaan qabdu bifa nama dawwiti ofiin nyaattu nama nyaachistu ofiin uffattu nama nubistu jireenya qabdu jireenya gaarii namaan hawwatu jedhan mudaa jiru namaatiif mudaa jiru namaa rabbitaan keessa by the way sibiila wajji wal ilaa jirtan jechuudha sibiila waliin isin galee kufanii achitti hafuutu cabina malee kufanii achi ka'uun dhiirummaa ani dubartii akkamiti dubartii abbaan fedhanii kuffisa jee dhufedhe isiniif hin kufneedha okay osoo miilan qabaannee shorroqee lafaa ka'a maaliif jenna rabbii tokkicha waan hin qabuuf wanta kan fiddan waan hubachuu qabdan jechuudha wanta akka mooraalii qiyyees waan guutan takka illee hin jiru garuu rabbiin jaza keessan isiniif kafala warroonni na hordofuu barbaadan asumaan follow godhaa akkaawuntiin kun kiyyaa maakuu jedha kun immoo namoo histiin qabne qofaaf jechuu galatooma iddasi qabata malee maakin miidiyaa dhistee miidiyaa kana irraan baddu miidiyaa makana irraa asumarraa argitaan taayalla gabbaare uffata keessa gubattee uffata keessatti marattee fiida inshallah egaa hinaaffaan hagana muluu nama geesse egaa hinaaffaan kana mara geesse jechuu asuma keessatti naaftaati gizee mara ilmi namaa hima deema adees maa hinaafta asuma harta kun sibiraa guddata osomaa ka hinaafu sibiraa guddata kun ati asuma hinaafi asuma gubadhu taqaaxan akka nama sanii ta'uu dadhabuu keettu si guba inni lamin an maaliif akka nama sanii hin taane ani maaliif nama sanan kadhee jechuu dhistee miqanyummaa namatti akkana miqanyaa'uun kun namatti naafuun kun histii hagana qabaachuun walitti histii nassaduun kun sin barbaachisu. Wallaahi namni gammachuu qabu gammachuu namaan balleessu. An tiktookii kana bar guyyaa tokko keeka bitee keeka qarshii 100 takkaa bitee mureen beeku bar galatooma jeenuun beeku mata kana maaliif akka fudhatan akka gubatu sammuun konaa hima bakka yaaboo tiktookiin kun meeqarratti deemuu deeman jaa sammuu tiyya keessatti. Ay kun akka miliyoona seenee guddate dhengaddan akka jechu ture bar ganaa baati sadii hunguunne bar guutee faamili hunguunne bar way kuni miliyoona seenee hundaan kun kuma 700 bira dabre kuma 800 bira miliyoona seenee akkuma je qarxaa fuudhan yeroo oroomateen tanatti irra gubee gizamee qarra guban yeroo meeq sinti gizee ndabbara kun ammoo hulgize yeroo mara yoo ta'u yaastallal hagana mara duratti nama laalanii nama dadhabuun kun wallaahi girrimmi nama jedha nama ajaa'iba silaayoona nama 20 miti inshallah obsa nama qabuu fi nama gadi hin jedhu harkan kennu never give up jedhee deddeebu nama jajjaba waan taateef Giza diidamanu banattee giza diidamanu asirra deddeebitee har'a miliyoona sanguutte malee silaanaa biraa ta'e giza lama sadi silaa sirra cufanii yoona baddee tarte garuu inshallah isin yoomiyyuu harkan kennitu harka kennuufillee hin taatu isin galee. Intaloon beeruuti takka amma maal irraa rakkatte hoo wanni isin irraa rakkatte maal inni wannummaa isin sa'aa 24 makii bishaan isin nyaattu makii. Midhaan isin nyaattu maki intalo beeri jedhan takka jechuudha. Midhaan isin nyaattu maki, bishaan isin garagadhu maki, shinti beetiin isin irra teettu maki, algaan isin irra ciiftu maki, sa'aa 24 suurama maki ta Facebook irra dhuubaa oolti maki maali hoo makiin indee huqubii wayii wali galtanii tasirraa nyaatte qabdi gadi nuu baasii ka maal godhu gubatta. Maal godhu sa'aa 24 canna qabda. Mallaqa wayii ka wali guurtanii makii nyaatte qabdi. Indee gadi baasii ka. Maal godhuuf canna qabdan maal godhuuf dhibamtan inde bar rakkanne bar dhibamne bar haa jiraattu ilmoo gandaa dhiisa akkaawunti geemii moo rakkoon hin jirru hin taphadha yoo geemii maaliif taphattiidhaaf gubda yoo jiraatillee yoo akkas yaaddanillee hara saniin gubdanillee geemii hin taphadha rakkoon hin jiru fooloodhaan himta kanamni giiftii naa kan fooloo qabaadheef miti Tuanis no manajala tu tabat unanji amma sanami najala sun hindu le chu tiktoki kute male war tabat unanji so kuno amalle dufe gifti na kanna jirani ufani na lala jirani inda badai chu
Geemii baay'ee takkaafee naa beeksisaa isin shi faamilii isin naa beeksisaa wallahi naa beeksisaa shi an duraan geemii kana nyaa'u akka waan guddatti ilaalle wallahi dhiiseen ture jechuun irraan kaa'enne wallahi bakka jechuun yoon taphadha yoo moomis irraan kaa'enne amma garuu akkan xiyyeeffannaa godhee piroofaayila godhee bixibixii godhuun guna gootan. Wallahi lazim. Miidiyaa galee turre nama si dhagee galu nama si atiitu na bulchaa nama si dhaga'u nama si jalatti bulu nama si bulchuu miti yoo dhiisnaa itti abbaan fedhe dhiisuu naan jiruun dhageenyellee atiin barbaanne taanaan waan atiin barbaanne ni hafasii galee hanqaatiin hayyamteetti garuu kabajaa kiyya eeggadhee miidiyaa kanarratti ani waan balleessaa jiru nama arrabsaa hin jiru waan faamilii kiyya qaanfachiisu takkiin waan atitti qaanfattu hojjechaa hin jiru waan ta'eef wanti hin galuuf hin jiru jechuudha. Yoo galii naa itti immoo ati nama si dhagahu galatoomii firiidaman. Haati namaatu maduuti bar waan tiktookii miti bar namni amma haadha hin qabne meeqaa jira tiktook kanarra nama abbaa hin qabne meeqaatu jira. Sunuu sabbareemi kun rakkoo hin qabu garuu maaltu nama aarsanii beekanii histiin dillee maali ummata kana jechuun ummata kana fayyaduu baadhus ummata kana fayyaduu baadhullee ummata kana akkan hin miine garuu nin beeka akkan hin miine nin beeka jechuudha isin fayyaduu baadhullee isin hin miine garuu annaa hunda keessanii miti ammallee hundi keessanii miti baay'ee akkana jaalattan na kabajjan nin beeka hunda keessanii miti ani immoo isin kabaja guddaa isiniif qaba because akkisla ilmi namaa kun baalagee nama baalagee hin taa'inne baalagee godha kan masgida jiru masgida baasee karaa haa jechuudha ilmi namaa jechuun haa uffata qabullee uffata irraa baasee jechuudha ilmi namaa addunyaa kanarratti bineensa caala ilma namaa sodaadhaan ilmi namaa badaa waan ta'eef ilma namaa jechuun hamaadha ilmi namaa wallahi laaziim si fakkaatee si miidha si jaalatee si awwaala waan ta'eef jechuudha kanaafuu ani sila waan isin godhee jiraate illee na himta rakkoon natti jiru maal jennan akaawuntii hiigzii 100 akkatti guddaa 600 gubate 700 500 bichaa hedduu guddanii bar hedduu ibidda si qabata malee maakin miidiyaa dhistee miidiyaa kana irraa baddu miidiyaa makana irraa asumarraa argitaan taayalla gabbaare uffata keessa gubattee uffata keessatti maraattee fiida inshallah egaa hinaaffaan hagana muluu nama geesse egaa hinaaffaan kana mara hin geesse jechuudha asuma keessatti eri naaftaati gizee mara ilmi namaa hima deema ati asuma hinaafta asuma arda kun sibiraa guddata osuma akka hinaafu sibiraa guddata kun ati asuma hinaafi asuma gubadhu taqaaxan akka nama sanii ta'uu dadhabuu keettu si guba inni lamin an maaliif akka nama sanii hin taane ani maaliif nama sanan kadhee jechuu dhiste miqanyummaa namatti akkana miqanyaa'uun kun namatti naafuun kun histii hagana qabaachuun walitti histii nasaduun kun sin barbaachisu obboleessa sin fayyadu siyyuu